akkasitti addaan baane akkasitti jaalala akkasii san osoo jiraannu jaalalli sun diigame. yeroo kan obboleessa kiyya obboleettii tiyya cinqamoo hin qabdu ani cinqamoo hin qabdu sin jedha laakiin ati akka cinqamtu shakkii malee beeka. yeroo kana carraan ati qabdu lama sadaffaa kee hin qabne. carraan inni tokkoffaa lubbuu tee filattee waan kana keessa dabruu hin danda'a. yoomiyyuu waan kana deeffachuuf illee osoo yaalee wanni kun naaf hin deebi'u jettee ufitti yoo ka amantu taate yoo ka uf filattu ta'e yeroo kana ati kabajaa kee eeggattee jirtaa waan kana keessa hin dabarta. laakiin kana keessa dabruun baay'ee ulfaata. hin beeka akka ulfaatu karaan kuni baay'ee akka ulfaatu hin beeka. cinqaa hedduu qaba, rakkina hedduu qaba, yaada hedduutu sitti walitti makama. addaan baasuu hin dandeettu. dhiistee isatti deebi'uullee barbaadda wanuma fedhillee maa hin taane jedhe yaani lubbuun tee sitti taphachuu hin dandeetti. laakiin kan uf jabeessitee of qabdee yoo katartu taate yeroo kana nabseetee argattee jiruu gaarii jiraachuu dandeetta. waan kana mo'attee jechuu yeroo booda. carraan inni lammaffaa immoo lakki xiqqaadhee mataa kiyya gadi qabadhee nama jaaladhu sanitti deebi'ee akkuma fedhettillee ta'u akkuma fedhettillee jiraadhu isa waliin jiraachuu naa wayya jettee mataa kee gadi qabattee isatti deebi'uudhaaf karama fedheen isatti deebi'uu barbaadu jettee isa deebifachuu yoo barbaadde yeroo kana nabseetee kabajaa kee kasaarta. jaalala keessaa immoo kabajaaf jaalalli waliin deemu. bakka kabajaan hin jirretti ammoo jaalalli jiraachuu hin danda'u. bakka kanatti kabajaa kee gurgurattee lakki wanuma fedhiyyuu na haa godhu isumatti deebi'uu naa wayya jettee yoo isatti deebi'uu filatte nabseetee kasaartee jirta. laakiin jaalala kee deeffachuu dandeetta deeffachuu hin dandeettullee ta'a. lamaan jidduutti walaa taata. deebistee hin deebistuu deebi'ullee hin mala. yoo deebi'e ammoo akkuma duraanii sanitti itti jaalalli sun hin deebi'aaf hin deebi'u jettee yaani hin facaata hin bittinnoofta. kanaafuu yeroo firummaan jaalalaa tokko dhumattee sadarkaa dhuma geettu yeroo kana filachuu qabda. lakki waan kana bira dabree jiruutii itti fufee nama biraa jaaladhee jiraachuu hin danda'a jettee itti fufuu yookaan of gadi qabdee mataa kee lafa jala dabarsitee kama duraanii san wajjin xiqqaaddee jiraachuu naa wayyaa jettee kama duraanii sanitti deebi'uudha. laakiin karaan inni jalqabaa baay'ee ulfaata.